Harka fuunee akka mooltaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffadhe isinitti himaa oduu waliin kan isin faana turu ammisraa bayanii jalqaba irratti hangafootaan eegala. Itoophiyaan ji'oota sadan darbanitti galii birrii biliyoona 300 fi biliyoona 23 argachuu beeksifte. Itoophiyaan gabaasa baankii addunyaa hiyyummaan dabaluu danda'a jedhuufis deebii kennuu ibsiteetti jirti. Dhaabbileen dhuunfaa dhibbantaa 60 ol ta'an mindaa hojjettootaa irraa hir'isuudhaan gibira sooramaa fi galii irraa hir'isuu kan jiran yoo ta'us immoo mallaqa barbaachisuu ta'e gara mootummaatiif erguu dhabuu isaanii biiroon galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekseera. Oduu biyya alaatiin biyyoonni 20 ol boba'aa fi gaazii Raashiyaa gabaa addunyaa irraa kutuufis walii galaniiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Asumaan immoo osoo gara bal'inatti hin darbii warroonni maatii kennan ta'in maatii kenna ta'uudhaan subscribe gochuudhaan akkasumas immoo yaada qabdan gara koomantiitiin nu qoodaa isiniin jedha. Itoophiyaan ji'oota sadan darbanitti galii birrii biliyoona 300 fi biliyoona 23 argachuu beeksifte. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa bara baajataa kanatti ji'oota sadan keessatti galii maddoota garaagaraa irraa argateen qarshii biliyoona 300 fi biliyoona 23 argachuu beekseera. Kunis immoo kan bara darbe yoo wal fakkaatutti kan galmaa'e biliyoona 100 fi biliyoona 52 yoo ta'us immoo wal bira qabamee yoo madaalamu dabalii guddaa ta'us himameera. Kana kan beeksise ministeera karooraa fi misoomaa Fitsum Asaffaa gabaasa raawwii hojii mootummaa kan guyyoota 100 fi bara baajataa 2018 yeroo dhiyeessanii irrattis ta'us himameera. Kana kan beeksise immoo ministeera karooraa fi misoomaa Fitsum Asaffaa gabaasa raawwii hojii mootummaa kan guyyoota 100 bara baajataa 2018 yeroo dhiyeessan irratti ta'us himameera. Akkasumas immoo bara baajataa kana ji'oota sadan jalqabaa keessatti galiin ala ergii warqee irraa argame doolaara Ameerikaa biliyoona 1.2 fi kan bunaa immoo doolaara Ameerikaa miliyoona 700 fi miliyoona 63 ta'uunis ministeerichi beekseera. Lammiileen Itoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan immoo mallaqa karaa bakka bu'aa seera qabeessaa ta'een erganiin doolaara biliyoona 2.3 kan argame yoo ta'us immoo investimentiin kallattii alaan immoo doolaara miliyoona 900 fi miliyoona 61 galmaa'uu ministeerichi hubachiiseeti jira. Itoophiyaan gabaasni baankii addunyaa hiyyummaa dabaluu danda'a jedhuufis deebii kennite. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa baankii addunyaa dhiyoo kana bara 2025tti hiyyummaan biyyattii gara dhibbantaa 43tti ol guddataa jira jechuudhaan qeeqeera. Ministeerri karooraa fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa gabaasni kun haala qabatamaa biyya keessa jiru hin calaqqisus jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti baankiin addunyaa sarara hiyyummaa guyyatti doolaara 3 jedhuun shallaguu fayyadamee jiras jedhaniiru. Garuu kun immoo gatii jireenya Itoophiyaa keessa jiru waliin simu jechuunis ibsaniiti jiru. Dr. Fitsum akka jedhanitti hojii mootummaan hiyyummaa hir'isuufis taasisaa jiru akka nyaata mana barumsaa fi hojii uumuu fi piroojektota misoomaa gabaasa kana keessatti hin ilaalamnes jedhaniiti jiru. Baankiin addunyaa immoo gabaasa onkololeessaa bara 2025 baaseen hiyyummaan Itoophiyaa bara 2016 dhibbantaa 33 irraa gara dhibbantaa 39tti bara 2019 fi bara 2025 immoo gara dhibbantaa 43tti ol guddataa jira jedhaniiru. Sababbiin isaa weerara gogiinsaa fi qaala'insa jireenyaa kaaseeti jira. Dr. Fitsum garuu ragaan sirrii fi fudhatama qabu kan mootummaa Itoophiyaa irraa dhufe jedhaniiti jiru. Maddi gabaasa mootummaa fi baankii addunyaa irraa hundaa'eeti jira. Dhaabbileen dhuunfaa dhibbantaa 60 ol ta'an immoo mindaa hojjettootaa irraa hir'isuudhaan gibira sooramaa fi galii irraa hir'isuun kan jiran yoo ta'us immoo mallaqa barbaachisaa ta'e garuu mootummaaf erguu dhabuu isaanii biiroon galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekseera. Biiroon galii bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka beeksisetti dhaabbatichi dhuunfaan magaalaa Finfinnee keessa jiru dhibbantaa 60 ol mindaa hojjettootaa isaanii irraa gibira sooramaa fi galii irraa hir'isaa kan jiru yoo ta'us immoo mallaqa barbaachisaa ta'e garuu mootummaaf ergaa akka hin jirres beeksaniiru. Biiroon galii magaalaa Finfinnee dhimmicha ilaalchisee komiyuunitii kana qaqqabe irraa hundaa'uudhaan dhaabbilee magaalattii tokko tokko mootummaa osoo hin beekin mindaa hojjettoota isaan irraa hir'isan akka jiranii fi dhimma yaaddoo ta'us ibsaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee dhaabbileen dhuunfaa gibira galii sooramaa fi gibira galii mindaa hojjettoota irraa sirnaan kaffalaa jiran dhibbantaa 40 kan hin caalle yoo ta'u immoo dhibbantaan 60 kan hafan ammoo mootummaa osoo hin beekin mindaa hojjettoota irraa mallaqa hir'isaa jedhaniiti jiru.
jiru. Itti gaafatamaa kominikeeshinii biiroo obbo Massalaa Ayyalaa deebii Yuunaayitidhaaf kennaniiti jiru. Magaalaan Finfinnee lakkoofsa dhaabbilee dhuunfaa gibira mindaa sirnaan hin kaffalle yeroodhaan immoo gara yerootti dabalaa akka jiru itti gaafatamaan kun ibsaniiru. Rakkoo kana ittisuufis immoo waajjirri hordofii to'annoo cimaa gaggeessaa jiraachuus ibsaniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun kaffaltoota gibiraa sadarkaa ta'an keessaa dhibbantaa 60 ol sirriitti akka hin kaffalle dubbataniiru. Komii fi yaaddoon akkasii waajjira biras akka dhiyaataa jirus ibsaniiti jiru. Dhaabbileen hojii seeraan alaa akkanaa irratti hirmaatanis gocha isaan irraa akka of qusatan dhaamaniiru. Rakkooleen jiran guutumatti hiikuufis hawaasni yaada barbaachisaa ta'e kennuun tumsuu qabas jedhaniiti jiru. Chaayinaan buna Itoophiyaarraa gara gabaa biyya keessaa isheetti